taane tokkummaa qabaachuudha jedhe koloneel Aadam Jiloo. Saamanii duroomuu irra hiyyuu matanii jiraachuu wayya jedhe koloneel Aadam Jiloo. Bilisummaan ilmoo miti kasiree irra ciisanii namatti dhuftu jedhe koloneel Aadam Jiloo. Fakkaatanii buluu mannaa fagaatanii buluu wayya jedhe Shiiba Biriisa Baloo. Tiyya akka godhunatu beekaana jalan deeminaa jedha yoo lolaa bahu akka Alii Waariyoo. Duuti nuynaa kumata gootaa takkattima jedha Haaji Aadam Saaddoo. Wallaahi ani Oromoodha Oromoo jennee baanee Sumaalee jennee hin gallu jedhe Haaji Abdullaahi Ganamoo. Gabrummaa irra duuti bilisummaadha jedhe Elemoo Qilxoo. Lubbuutu bada malee dhugaaf seenaan hin badu jedhe Taadasaa Birroo. Namni bilisummaan qabne sareedha keessattuu saree rooba jedhe Jaarraa Baagadaa. Nama biyyatee na irratti anatu isinii beeka anatu isin bulchanuun jedhu hin barbaannu jedhe Nadii Gammadaa. Yaa goota eessa jirta ka akka galatoo dheekkama ajjeefnullee jannata duunullee jannatuma jedhe Hasawaa Boodiima. 99 yaadadhu qabsoo barandaa adeema. Wal beekuu irra walii beekuu wayya jedhe Haaji Huseen Soraa. Biyya abbaa keenyaa irratti akkanatti reebamne jiraachuu manna du'uu wayya jedhe koloneel Alamuu Qixxeessa. Qabsoo dhiisaa jennaan diinatu nu dhiisaa dhiifna jedhe Haaji Ismii Abbaa Washaa. Bilisa ta'ee dhaladhe bilisa ta'ee jiraachuu dadhabus bilisummaa kiyyaaf qabsaa'uu irraa kan na dhorgu hin jiru jedhe Dinquu Dayyaasaa. Dhagahi maqaa goota kabeeku siree gayyaasaa. Dhiigni kiyya mirga uummata Oromootiif kan dhangala'u waan ta'eef dhiiga gatii malee jigee miti jedhe Maamoo Muzammil. Nuti Oromoodha kan lolluufis uummata Oromooti malee biyya isiniif kennuufi miti jedhe Muhammad Zaakir. Sodaanneellee galle qawweellee dhabneen galle isin Oromoota haftan dabalachuu galle jedhe Alii Dirree. Jeedala ta'ee waggaa 100 jiraachuu irra leenca ta'ee guyyaa tokkoof aadee du'uunaa wayya jedhe Jeneraal Hussein Bune. Osoo lubbuun jirru gabroomnee jiraachuu irra dhufajjeessanii du'uu wayya jedhe Haaji Saaqdaanii Tarree. Bulluqii jedhamtu tana Kadiirii jedhamtu ana siinqii siinee guttana jedhe koloneel Kadir Waaqoo Shaaqi. Leenca gaafa hurufaa diina lafaa hataa hidhageetti sii dhufaa akka saajin bukkiyyee diina nyaachise biyyee. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وردفتوتا أورومو مسلم ميديا دا إن شاء الله قوية هرآسي وإيه حواس بيا كينيتي ميدامو جرو إرّا قميوتا كنين كبديسني ديجرا إن شاء الله. وانتي نوتي رمري أنمو ميدا حواس بيا كيستي ديما جرتوف كان إرالتسي قبصون أورومو غرام إرّا غرامتي ديمو جرتوان جرورا في قبطيلي برو بلنان إرّاتي مري أنا إن شاء الله بيجي كان إرغا كان حواسكي نبال برا كغوف شير ولي غدا إنفايت غدا اللي إرّاتي ولا فيراتي إن شاء الله ندوكا بواغة مراتي إن شاء الله كالتمان غرام مريكي الناتج إنا ولراد الدبرساتمان مريتي إتن إن شاء الله إنو نرها أي قلو أي من قدر رأي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مال جناني قبسون رمو غرامي ديما جرتني يتني نوي أكا بشان قبتي را ولي قداك انور كاجي قبسون جدني قبسون غاف جل قبدو غاف كيرون ديقو في انقلافتين ديفني دين بيابافتو biyya baafteen dhiifne angoo fuutee itti kennitee algaa irra keettu garana deebiti jennee hiyyaanne namtichi nu ganeetiin amaara galee nu ganeeti ilmaan Oromoo ammallee duuba deebisee qabsooteen gara tarkaanfii tokkoof duuba deebisee achirraa kaate amma gara ufa footitti insha Allah rabbiin isin oofaa hin deemti jechuu barbaada kana yoo jedhu kan irratti ammoo kana uf duuba isa deebisee isa tokkocha quba qabuu hin qabnu bitamtoota goobana daaceetiin galmeeffamuuf deemtutu waan kanaaf duuba deebisuutti jira jechuu barbaadeeti. Maal jennaan gosa maraayyuu keessaa Arsiin keessaa cuftinuu keessatti achi biratti keessatti
tuulamatu itti guddoo bakka qabatama bakka qulfii bakka silaa namni jiru jirtii jechuu jarra kan irratti warroonni kunniin warroonni adda biltsiginnaadhee olii gad deemaa jiru kun mootummaa kana wajjiin uf dhaabattanii akka laaltan isinin jechuu barbaada maal yoo kana jedhu adda Tigraay namticha ummata fixee kennuu diddee akka nam tokkootitti dhowgattee jirtii jechuu mootummaan Itoophiyaa fi Tigraayin bulchullee kanumaa jechuu adda waa lama seenaa xoraayaa hin jirre nurra galmeessitanii jechuu barbaadeeti akkas yoo jedhu Oromoon daarii Sumaaleeti bakka daarii argitee Finfinneetitti Boorana irraa haga Finfinneetitti Gujii irraa haga Finfinneetitti Wallagga irraa Jimma irraa Iluu irraa argitanii fulaa jirtu cufarraa Oromoon yoo gad dhaabattee Finfinneef loltu Finfinnee galuuf Finfinneetti waa godhuufi miti dhugaa jirtu walitti himuun gaarii namoota achi irraa buqqa'e nama achi irraa buqqa'ee jiru argitanii saamicha lafaa haanurraa dhaabatuuf irra dhumaa turte qeerroon irra dhumtee aangoo isin kennite osoo beenu osoo kaleessa illee diina waliin daladdan adhallee osoo beenu isin kennamte kana beeka warri seenaa Goobana Daacee keessa galmaa'aa jirtan kana yoo jedhu adda wanni nu ifaanyee ilmaan qeerroon teen ifaajee dhiiga itti danfiftee dhufte sun maal taate yoo jettan Finfinnee haa caaluun qabrii irraa dhabe ilmi Oromoo kamtu irraa argata jettanii akka itti yaaddan hin beekuan kana gube kana ka maqaa keessan kaaseefillee kana jechuu barbaadeeti tokko qabxii gurraattitu nurra galmeessitanii jechuun lammaffaa osoo Shimallis Abdiisaa achi jiru maqaa kam dha'ee dhiisaami irraa qulfii bootaa bakka isin jirtan kana mara keessatti osoo jirtan Jawaar Muhammad fuutanii dabarsitanii kennitan Baqqalaa Garbaa dabarsitanii kennitan ijoollee akka ijootitti ilaalamtu cufasi fuutanii hiitan mee duuba deebi'a of laalaa sila Goojjamitti jara waliin galtan moo Gondaritti jara waliin galtan moo as waan Oromoo waliin hambifattan qabdan jara namee dhaabadhaa of laalaa warri biltsiginnaa keessa jirtan salphina guddoo keessa jirtan salphina jirre keessa jirtan namni aangoo isin qabadha jedhe hin jiru adda tika namni biraa keessa hin jiru dhugaa walitti yoo dubban dhugaa walitti dubbachuu gaarii waan kana rabbi sodaadha qabsooteen of duuban deebisina diinaanillee kanu marsisiise isin ammallee diinallee kanu goobsaa jiru isin kanaaf manguddoodhaan hedduu jira waan kana irratti haa dalannu isinin jedha kanaaf akkasuma jechuu barbaadeeti Hayyee galatooma assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu gaafeem irra jirru kana qabsoon Oromoo eessaa kaatee eessatti deemaa jirti yaada jedhuun kana irratti qabsoon Oromoo uummanni Oromoo urga qabsoo jalqabee haguma gaafa ganna 150 gaafa miliga dhufee irraa iyyuu uummanni Oromoo hin teenye qabsoo fi qabsaa'uma jira ammoo as tarteetii qabsoon seeraan lafa qabattee deemuuni marraa lama jechaadha marraan takka tabara 60moota keessaa tuun ammoota qeerrootan ta qeerrootun dhufte as geette haala kanarratti yoo laallu isii tana qabsoo uummanni Oromoo finiinsee dhugaa godhee akka gabroome beekee gabrummaa tana beekee ofirraa kuffisa jedhee uummanni Oromoo dhugumaan ilmaan ofii itti gabbaree ilmaan ofii itti awwaalee imimmaan ofii itti boo'ee haati Oromoo boottee nama kiyya jedhee nama kana masaraa mootummaa galche isiin sun as deebiteeti jala sakaalamte jechaadha uummata Oromoo hardha nama kanatu masaraa mootummaa seenee uummanni Oromoo ilma kiyya jedhe itti amane achi seensifatee na jala qabsoon tiyya homaan taatu jedhe malee isa amane malee qabsoon Oromoo ammoo akka inni yaadu san hin sakaalamtu hin dhaabattu uf duuban deebitu maaliif jennaani gaafa asiin duraatu urga amma bara 60moota irraa jalqabeeti qabsoon uummata Oromoo oluma deemaa dhufte malee takkallee hin hirdhan tammaan gaafa amma qeerroon nama 5,000 itti dhabne kana isii irra tammaan dheengaddaatu nu jijjiirama qabdi maal jennaani gaafa san akkallee yoo laalle aanaa tokkollee haa ta'u yookaan ganda tokkollee haa ta'u qabsoo kanatti kan makamintu jira naannoo Oromiyaa keessa ardha ammoo
arda ammoo gaafa ilmaan teenna ilma keenna ka akkanaa kana nyaataniiti hayyoota teenna mana hidhaa seensisan kana aanaa dhiisii gandi naannoo Oromiyaa guutuu keessa jiru hin hafnee naannoo Oromiyaa dhiisiiti sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiran ka'anii qabsoo Oromoo bira dhaabanna jechuu jiranii qabsoon Oromoo hin jabaataa jirti malee hin laafaa hin jirtu hin laaffattus hin jabaatti malee ammallee uummanni Oromoo bakka ka'ee beeka bakka deemuuf beeka eessaa ka'ee beeka eessa galaa beeka galiin isiillee eessa jirtuu beeka kaatii isiillee eessa jirtuu beeka jechaadha uummanni Oromoo tan uummata Oromoo jalaa wanni dhokate tokko hin jiru kanaaf warri hadda achi seenaniiti beeta mangisti keessa jiran yookaan masaraa mootummaa keessa jiran suni oma feetellee oduu taate oduu almakkaraartellee gammakkaraarte ummata Oromoo of duuba deebisu hin dandeettu ufii of duuba deebiti ufii of duuba dachaati malee ummata Oromoo of duuba deebisu hin dandeettu Haacaaluu nyaatte homaa godhuu hin dandeenyu ilma keenna gaddannu dhagaama gadda isaa guddoo gaddineerra garaan nu gubate ilma keenna dhabne ilmi sunuu ilma akkam kinniisa dhabne namni kun kinniisa dhabne gaagurti takka yoo kinniisa dhabdu diqqoo haa ta'u maal goonaa miti ilma akkasii sarara uumatu bakka nu buusa lammaffaa ammallee Jawaar hidhuun Baqqalee Garbaa hidhuun ummata Oromoo ka qabsoo ummata Oromoo warri yoo laaltu jarri yoo laaltu hin laamshesitii yookaa of duuba deebiftii itti fakkaate ittiin fakkaate oduu fakkaate beetta dargituu ummata Oromoo irratti yoo san akkasitti duultu sila jaratu of duuba deebisuu danda'a eenyu deebisuu hin danda'u ammas of duuba deebisuu hin dandeettu abadan ka Jawaar kumatu lafa jira Baqqalee Garbaa kumatu lafa jira kuma iyyuu jechuun na diqqaata miliyeena yoo jedhe uummata akka waan irraa qaanfadhu hin jiru qabsoon ittuma jabaatti Haacaaluun kufe qabsaayaadha seenaan bara baraan isa yaadata qabsaayaan hin kufa qabsoon ittuma fuufa Jawaariin hidhani rabbi isa haa baasu boruuba yoo baay'illee ammoo qabsoo sanatti deebi'a qabsoon teen uummata Oromootiin waan durfamtuuf uummata Oromootiin waan hoogganamtuuf uummanni Oromoo qabsoo ofii irraa hin deebi'u bakka yaade hin gaya of duuba hin deebi'u qabsoon teen eessaa kaatee eessatti deemtiin jechaan kun uummanni Oromoo qabsoo ofii hoogganaa jira akka qaraa sanii miti yookaan eebaluun naa beekaa yookaan eebaluun naa beekaa uduun taane uummanni Oromoo guutuun guutuutti ofii hoogganataa jira qabsoo ilmaan ofii itti dhabee ofii nafsee ofii itti dhabee jaarsi miila itti dhabee lafee fuudhee baasee akkanatti itti garsiisee lafee tana itti dhabne jedheeti akkanatti garsiisee ofii hoogganataa jira waan abbaan ofii hoogganatu wanni irraa shakkan takkallee hin jirtu wanni irraa shakkinu tokkollee hin jirtu uummanni Oromoo qabsoo ofii hoogganataa jira daran dabartee sabaaf sablammiyyuu geettee amma qabsoon hoogganamamuu jirti warri hadhaa ilaalcha dura nafxanyaa gadi dhufaniiti biyya tana gara maleen ijaaran kana warri ilaalcha san qabu amma biyyi teenna yoo Itoophiyaa illee jenne biyyi teenna amma akka qaraa san gara maleen hin ijaaramtu gara seera qabeessaatiin gara seena qabeessaatii fi gara seera qabeessaatiin ijaaramti malee gar maleen hin ijaaramtu amma achi uummanni Oromoo qabsoon uummata Oromoo gar maleen seera kana biyya tana ijaaruun inuma jirre ittiin dhiifamtu hin danda'amu jechaadha kun ammoo biyya ofii akka itti ijaaratu ummata Oromootu beeka akkamitti ijaarata ummata Oromootu beeka kanaafuu waan kana ta'eef qabsoon ummata Oromoo ka'iinsa qabdi galii qabdi bakka itti galtu qabdi galatooma abbaa biraatu carraa dabarsa ayyee galatooma isiniin jedha sagantaa kana qopheessitanii nu affeeruu keessaniif baay'ee isin galatoomfadha jedha jechuun namni erga jiraate jecha bakkitti itti qarallee akki itti silaa waan kana dubbannu hedduu tureera. Gaddiinsa Haacaaluu illee ilmaan Oromoo cufti namni 350 ilmaan Oromoo ta'umatte dheengadha jechuudha. Achi ol garuu akka hin tilmaame irratti. Isaan hundaafuu gaddiinsi nu dhagamaa isiniin jedhama. Gaddiinsi guddaa abboonni isaanii illee obboleeyyan isaanii illee rabbi sabriif ajiri rabbi isaanii haa kennu rabbi sanaa barsiisu jajjabinsa isaanii haa kennu. Qabsoon Oromoo garam deemaa jirti yoo jettani qabsoon Oromoo afoo deemti malee duubatti hin deebitu. Yeroo ilmi dhugaan duraan hin barate lafa keessa hin jirre duubatti deebiti jenna. Amma daa'imni odoon baranne hubatu jira beeku argateera waan barbaadu. Maali jecha tokko argatuuni waan barbaadan sana argachuu. Jecha Haacaaluuti. Mootummaa tarka keessaa qaba qajeelatti. Namni kun reeffi isaan laallamne mana yaalaan seenne. Maaltu dha'e
wanti beekame hin jiru. Lamu waan kana waan qindeessanii adha hayyoota ilmaan Oromoo irratti hiinaaf waan karoorfame kun waan duuba deebi'u miti. Qabsoon Jawaar yoo hidhame ka Jawaar hin caalu miila lakkoofsa hin qabnu ka lafa jiru. Lammaffaa adha biyya keessatti wanni deemaa jiru ilmaan Oromooti ka xiyyiitii qabatee nama dha'aa jiru. Obboleessa keessan dha'aa jirtanii dhaabaa warri waraanaa. Warri waraanni guddaan ka dha'aa jiru obboleeyyan keessan dha'aa jirtan malee na biraa dha'uutti hin jirtan. Namni obboleessa ofiin ajjeesu, haadha ofiin ajjeesu, haadha lakkuun ajjeesu. Sadaffaa waa'ee qabsoo teennaatii yoo as deebine qabsoon teennaa dhaamitii waggaa dheeraa irraa gaafa irreechaan nama obbaasaa turan ilmaan Oromootti nama obbaasaa ture. Maqaa jijjiirataa dhuftan gaafa duraa ODP adha bilisiginna jettan kamirra gad dhaabachuu dandeettanii warri biyya jirtan bakka lamatti hin dhaabatin haliwata kan dhaabadha. Ilmaan Oromoo ilmaan abbaa gadaa jedhanii harka dhaafii turre. Galma kan Huseen ilma abbaa gadaatii jedha. Adha deebi'ee yoo inni waraana uffatee ilmaan Oromooti dhaadatu. Abiyyi leenjeerii uffatee uffataa miti kana malee leenjisu. Mootummaan dhaadateef Gadaafiinuu ima dhiise. Mangistii Haayilemaariyaamillee ima dhiise. Garuu dhaadannoon uummata hin bulchitu. Uummata dammasiti malee uummata kakaafti malee hin bulchitu nama. Garuu seer qabeessaa yoo deeman adha waan lafa keessa hin jirre yoo walii ka guuran taate qabsoon Oromoo ammallee qabsaan hima du'a. Qabsoon hima itti fufa borullee. Kanaaf ilmaan warri waraana qabdanii waraana ilmaan teenna qabaa jirtan laladhallee bakka dhaabattan keessatti illee laladha lafa teenna irratti lafti irra dhaamtan tun lafti irra dhaamaaru lafa silaa adha lafeen gootota irra awwaalamtu achi fuutanii akka boo'a nama hiyyeessaatitti akka nama daa'imaatitti awwaaluun sun garaa guddoo hawaasa nyaateerti. Amma warroota bakka miidiyaa kanarratti wanni an jechuu an barbaadu dabarfachuu barbaadu yeroo gabaabaatti warri miidiyaa irra jiru cufti namni bakka bu'aa jawaari nuu bu'u qabaata. Ka ummataan deemu. Biyyoota alaa keessatti illee sochii guddatu jira. Ammallee socho'u jiran. Sochii san itti nuu fufanii. Yaada keessa yaada bareedaa kaastanii. Itti dhufnaa irra dabaltanii yaada wanna gootanii. Isaaniif carraa dabarsaatii qabsoon teenya garamitti deemuu jirti irra nu baati kallattii mangara yaada keessa ni deemu. Ayyee bareeda galatooma. Agasiifitti yaadadhaa waan dagattanii. Ayee galatooma. Oromoo Musliim miidiyaan affeeruu keessanii fi guddoo isin galateeffanna. Asumaan obboleessa keenya Hacaaluu dhabuuf Oromoon gadda guddachuutu dhagahame. Uummata Oromoo hundatu dhabee maatii isaanii qofaa miti gadda keenya asumaan ibsanna. Garuu nama akkasii dhabuun malle haa ta'u kennumaan kenna osoo jennu nu nyaatan. Gurbaan wanni inni balleesse hin qabu dhugaa jiru dubbate. Mililik harreen dhufee jedha. Wanni isaan aarse torban san keessatti baanganii ajjeesaniif sababa inni waan kana waan dhugaa jirtu dubbateef. Hacaaluu yoo ta'e Hacaaluu kumaatama jira. Qabsoon Oromoo garamirraa garamitti deemti ka jettan qabsoon Oromoo ganna 150 Oromoon qabsaa'aa duubatti hin deebine hoogganallee bakka takkatti illee dhabee ture. Hooggana bakka takka dhabeefillee qabsoon duubatti hin deebine deemutti jirti. Ammoo warri kalee garaaf wayyaaniin ergataa turtee nu fixaa ture. Ammallee isaan aangoo irra jira isaan nu fixaa jira. Wanni jijjiiramin obidii irraa obidibbii irraa bilchiginatti maqaa jijjiiratte malee wanni isiin jijjiiramte hin jiru. Kalee wayyaanee himanna. Hadha bilchiginnaa miti kun naftanyan nu fixu jira. Ammallee naftanyatu isaan ergataa jira. Isaan kalee ergama baratanii ammallee ergamootti jiranii. Hayyoota qaroo fuudhanii hidhanii jaama'an biyya bulchu jiran. Warra agartee miidiyaa feesbuukii kanarra taa'ee nama arrabsu. Kutaan nama qoodu. Gandaan nama qoodu kanaan nama bulchaa jiran. Biyya akkanatti hin bulchan. Oromoon beekaa hedduu qabdi. Profeesar hedduu qabdi. Hayyoota qabdi. Sheekota qabdi. Kanaan silaa biyyi bulti. Nama agartee hunni waraana uffatanii meeshaa waraanaa uffatanii
nama dhiiga jissaa itti dhaadataa kanaan ummanni Oromoo qabbanaa'uu hin danda'u. Isaanuun beekan. Oromoon qabbaneessuu danda'u du'a irraa dhaabu. Warroota siyaasaa ka'idhaan gadi dhiisu. Karaa nagahaatiin walii galanii akkamitti filannootti deemnaa irratti maratanii walii itti galu. Waan kanan ta'initti dhaaduun. Osoo kabiraatuun nu fixeetiin nu dhaadate ajaa'iba. Oromoo jennee himna. Gadi bee ilmaan teenna fixee, jaartii fixee, jaarsa fixee, galatoomaa jedha. Dhaadachuun isaatiif sodaachisuun isaa sun uummata Oromoo ni laaffisa moo ni jabeessa? Uummanni Oromoo dhaaduun hin laaffatu. Abbaan tsaayee dhaadataa osoo jiru tare. Kunillee osuma dhaadatu lixa. Oromoon dhaaduun duubatti hin deebi'u, du'aan duubatti hin deebi'u, adaduma du'uun dhiigni namaa danfaa deema. Oromoon kalee 5,000 itti dhabe, hadha 10,000 itti dhabee bilisoomuu qaba. Oromoon maali? Yeroo takkaa Itoophiyaa keessatti sabab sablammii waliin wal qixxaayee jiraadha jedhe malee bara lafuma isaa irratti wal naqixxeessaa jedha haaraa gamma ebaluun taran jenne lafuma tiyya irratti namaan qixa bulaa wal qixxoofne haa bulluu haa jiraannu jedhaa jira. Isaan lakki maqam Oromoo jedhu kanaan dhageenyu Itoophiyaa takalee agartee warraaxee ka agartee boollaa isaan baasee siidaa isaanii itti ijaare san sirna san deebisuuf deema. Kan Oromoon hin fudhatu. Kan akkasi beekuu qaba Abiyyi. Ofumaa itti dadhaba malee sirna kalee san irratti deebisuu hin dandeenye Oromoon lafarraa dhabamtutti. Kanaaf dhaabatee of laaluu qabaa jenna. Qabsoon teenna haga agartee namni Oromoon miliyoona 50 keessaa namni tokko hafutti qabsoon Oromoo duubatti deemuu hin dandeettu. Kan akkanatti beekee osoo irraa gabaabbatanii. Ammoo warroonni ergamtuun kaleellee wayyaan ergamaa, hadhallee nafxanyaa ergamaa, hayyoota Oromoo qaroo Oromoo hiitee hidhatti ammallee keezii irratti baangitu dharaan. Miidiyaa Oromoo ijaaf gurra uummataa ka ta'e OMN ni cuftu. Ka diinaa osoo jiru, ka isaatu osoo jiru, osoo kalee Oromoo jenosaayidii irratti labsaa ture. Boolla uummanni bakka biraatitti dhume. Oromoon nama kana fixee sagalee isaarra kaayee fixaa ture. Kun hadda agartee warra miidiyaa haqaa ta'e miidiyaan haqaa yeroo itti cufamu. Qabsaayaan itti agartee salphatee yeroo agartee ergamtuun itti biyya bulchitu kanatti Oromoon taa'ee ilaalaa malee ka waan dubbannellee ka dubbatullee daa'imni xiqqaan ganna 4 illee waan kana hundaa qoba qabaa taa'ee sillaalu jira. Qabsoo Oromoo taasa duubatti deebi'uu hin dandeettu jaarraa kana keessatti hin shakkinaa jennaan. Maashaallah isaanii dabarsaa akkasumaanii mee isin dhaadachuun edaa ka Abiyyi sun fi sodaachisaan isaa ka yuunifoormii ni godhatu sun uummata Oromoo ni laaffisa moo ni jabeessa mee yaada xiqqoo itti dabalata? Yaadni ana sirra dabalu dhaadannaa isaa suni uummanni Oromoo san daran dhaadatu jira. Fiixa baatillee galma geettillee miidiyaa cufee ija balleessuuf yaalinni waan hin jirre hin danda'amne yaaliin homaa guruun ga'u waan hin danda'amne yaaluu jirta. Mootummaan jedhaa jira. Maaf namni ummata daa'imuma ofiitu beektaa yoo amalaan hin qabanne yoo dhaanan beektaa amala biraa baasa. Ummata Oromoo haganama miliyoona hagana beektaa dhaanan hin bulchani. Ajjechaan hin gabroomsu. Hin jabeessa malee wanni duuba deebsu takkallee hin jiru hadhallee borullee. Daa'imni garaa jiru gaaf dhalate seenaa kana dubbisa. Akka seenaatti galmaa'ee mootummaa reenjerii uffatee isin bulchaa dirqamaan jedhu. Jaarraa 21ffaa keessa hin jiru yeroo ammaatitti. Waan hin jirre danda'anii haasa'anii dhiisaa ofirraa hin dandeettanii uummata Oromoo jechuun inshaallah. Galatooma haga beekan mana eeganii jedhan maal jennaanin namni haga beeku waa haasa'a. Namtichi maal isin fakkaate jaarraa 21ffaan jiru eessa jira seetan Hayila Sillaasee bira jira. Jaarraan sun jaarraa kam Minilikii Hayila Sillaasee bira jira. Jaarraa saniin deemaara inni. Kaayoo saniin deemaara. Kaayoo irraa bakkaan ga'aara. Karoorri isaa kan urga gaafessite taa'uusii Osseeneeti. Argitanii inni abbaan nuti Oromoo jedha malee Oromoo iyyuu miti dhugaa walitti himuun gaarii. Maal jennaan kana shayxaana agartanii warra waan inni yaade jaaffaa isaa anjitiif kana dalage. Waan akkasii san irratti hundaa'ee deemaa jira. Haadhatiyyatti nugusa nagoosisan nugusa taatanaan jettee jedha. Inni san ilaalaa jira. Nugusa yoo uummata Oromoo walii galteen taata yookaan hin taatu abadan.
wanni amma inni haasu kun dhagaa Oromoo isinii himaan tooftaan inni waraanaan isin gabbayame manaayyuun bayna ani kana maal haasoftan kana waan jazbaa namticha jazbaa waliin rabbitu nu afoo kaayetiin akkas nu oofe bara nama waa beeku seetanii isin maaliifi manaan bayna yoo manaallee gayyaa isin jedhan gubaa peetiroolaa fi wanna akka karaa cufa achi dildila kuta nutu ijaara ummata Oromootu ijaara achiin dudda doomee gara inni deemu laalla ufiinuu keessaa baqatuuf qophii jiraadha namtichi nu kasin amma dhaadatu sun maal jennaan qaraa zarraafiin amaaraaf uumaan goone zarraafiin ta'urraati beektata amma inni kalee dhaadate sin jettan tun zarraafii warraati malee wanni inni ummata Oromoof duuba deebisu hin jirtu takka jedha kanaaf wanni jechuu barbaadu kanarratti ummanni Oromoo haga firee xaafii waan irraa kututti fakkaates gaafa sin duraallee beekaa hedduu dhabnee amma beekaan gaddi gayyaa'ee jira tartiiba qabatee jira Jawaar waan silaa ummata Oromooti ganaa ta'uyyuu dalagee jira akka kan keetii miti ammoo osoo uf qusattee Oromoon maal feeti nagaa feeti Oromoon maal feeti yaada gaarii feeti angoolleen feetu osoo angoo feene baraasinitti hin kenninu jiran waa beettani waa laaltani waa hubattani bar isinuma warruma kalee biyya babaas warruma kalee akka inni nuu baane qeensa buqqisaa baye warruma kalee nama garafaa baye warruma nama torchi godhaa baye bar irra deebifne isin wallaalleetti seena beekaan akkam sila osoo waa beekee bada jaran osoo waa beekee Jawaarii irrasi wayyaanee sirraa buqqisee irrasi kaasanii tola oolta silaa lammaa maqarsaatii tola oolta kana komattanii jaran namtichi amaaraa kaawu amaaraa qabatee isa waliin kibratti waliin lafa dhiitaa siin taatu in taatullee akkasi beekadhu jedhaanii yaada kanarratti dhaadannoo isaa kanarratti isin yoo qabaatan dabarfadhaa jiru hayyee galatooma dhaaduu amma kaleessa inni dhaadatu kana mee duraan warra isa bira jiruun waa jedha maal jedhu seetani mammaaka tokko jarana osuma waliin deemnu nama kana maqaan eenyu jedhan warra biltiginnaa oduu isin waliin deemtanuu keessatti ka ilmaan teessan isin jalatti ajjeesaa jiran mee namni kun eenyu jedha gaafadhaa isuma kana warri waliin jirtan isaa maal dhaabnaa miti inni maal jennaani amma durattuu jedhaniini inni jaarraa 18ffaatti deebisaara malee gara biraa deemaan jiru kana ummanni Oromoo guutee ummata Oromoo dhiisiiti kan ummanni Itoophiyaa guutuun waan kana hubatee irratti argaa jira maal jedhe mallasee ala bayee deebi'ee jedhe mangistuun ala bayee deebi'ee jedhe an ammoo asuma keessa jedhe asuma keessaan suni jaarraa 18ffaatti deebuu jechaadha malee kunin wanno biraati miti kun kanuma nu agarsiisa tokkollee waan irraa wanna jennu tokko hin qabu kanaafuu ka waan kana ta'eef dhaaduun mangistuu Hayilemaariyaam homaan goon harka bitaa ol qabee inni illee hin balleessina oduu jedhu ufii bade Hayilemaariyaam dheengadda maal jedha jabina ihaadig uduu beettani namni tokko manaa gad hin baatanidha isumatu jajjabeeti akkasitti ihaadegitu bittannaayee addaan bade malee ummanni Oromootii fi ummanni Itoophiyaallee tokkolleen achi hin sochoone sabaaf sablammii tokkolleen achi hin sochoone manuma ofii jira jechaadha mootummaan hin dhuftiin dabartii ka achi hin sochoone ammoo ka biyyaa fi ummata kabajaan jiru namichi uduu ummata waan kabajaa qabaatu taate adda reenjarii uffatee itti gabbayeeti nama ajjeesee ittiin dhaadatu addaan maali kalee galgala wayitanii akkasi uffatu sani ammallee deebi'ee haasaa isaa keessatti Muktaar Kadiir gaafa ijoolleen teennaa dhumatte san gabbahee galatoomaa jedhee warra qawwee harkaa qabuun kunis hadha akkas jedhe warruma qawwee harkaa qabu saniinuu waan jedhuun anini sila bulchaan keessa yoo isin obboleeyyan teessan ajjeeftanii abbaa keessan ajjeeftanii haadha teessan ajjeeftanii ilmaan teessan ajjeeftan yoo lammii keessan ajjeeftan dhaadatanii gabbanii ummata dhaadatanii galatoomaa yoo isiniin jedhan galata san hin fudhattammo hin diddan warri hadha waraana keessa jirtan kun galata san hin fudhattanii mee warruma gugurdaa keessaa yoo maqaa dhoofne itti gaafatamaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa yoo inni akkas jedhu hin fudhattaa obbo Lammaa waan yaada inni sii kenne kana eebbanni sii kenne kana aamiin jetta itti dabri Birhaanuu Juulla eebbanni sii kenne kana galatoomsiin jedhe kana hayyee jettee irraa hin fudhatta akkam jirta please waan biraan godhinaati hawaasa keessan ummata keessan warri qawwee harkaa qabdan haadha isin dhalte abbaa keessan ka isin argate ka isinitti xaaree ifaajee isin guddise haadha teessan tayoo ati diqqoma si alatti turtee yoo wanna jettu hadha finni kiyya maal ta'e jettee akkasitti silaaltu san
kana laala'aatii gara biraan dhayxanii ummata Oromoo fi har'a ummata Oromoo qawween irra jirti malee amma utaaltii sabaaf sablammittillee amma gara biraattillee tankaarfatti tankaarfii san hin eeginaa ardhaasuma irratti ummata keessan irra afaan qawwee ol deebisa dhaaduun namtichaa dhaadate reenjarii uffatee gabbaye inni qophaa'e ummata kallee inni qophaa'e ammoo tana hin danda'u maaliif jennaan karaa maleen qophaa'e karaa maleen dhaadate dhaaduun isa rabbuu isa cabsa rabbi isa haa cabsu watakkallee inni hin danda'u dhaaduu warra asiin duraafuu hin taane jechaadha tanaafuu jedhu rogeeyyii warra alaa amma ala jirtanii maal dhaamtan jettan kanarratti dhaamsee ani isaanii dhaamu asiin durallee guddoo wannummaan isinit dhaamnoon jirtu asiin durallee gaafa qeerroo 5,000 itti wareegne kana warri dhugama ta'ee ummata keenya bira dhaabatee haadhateen na taboottu akka isiin hin boonne imimmaan irraa haqee sabbata isii jabeessee garaa isii jabeesse ummata alaa kana rakkataa keenya ka bira dhaabate ummata alaa kana dhawama kama daa'imadoo keenya ka bira dhaabatee yaale ummata alaa kana ka du'e finni isaa irraa du'e ka bira dhaabatee awwaale ummata alaa kana akki sun ammallee isin irraa hin jijjiiramin akkasumatti daran dabaladhaatii deema yoo ammallee gaafsan yookaan jawaartu nu hoogganaa isatu akkasitti nuun deema jettanii ardha ammoo jawaar nu bira hin jiru inni galee jira hidhamee jira haala saniin hin deemnu yoo waan jettan taate isinuun jettanii hin jiruuyyu suninu hooggana qabdan isin cuftinuu hooggana maaliif rakkoo keessa yoo jiraatte ati rakkooni hooggana si gooti daran hooggana biraatu si gooti jechaadha ummanni Oromoo rakkatee jira dhugama godhee rakkoo guddatu irra jira ambi kuwwan hin bal'ifadhaaf booya ummanni Oromoo ammoo rakkoo matana keessaa ba'aa jira rakkoon tun maali tagabrummaa isiin sun maali ammallee walqixxummaa kana dhiibaa hin jenne walqixxaaheetuma biyya san irratti walqixxummaan jiraadha ka jedhu irratti ummanni Oromoo rakkoo kana jira rakkoon kun waan jirtuuf hoogganallee akka gaafa jawaar isin hoogganaa ture keessaa alatti cufa isaatu hoogganaa ture sanitti yeroo gabaabaa keessatti hooggana akkasii dafaa as baasaa hin jira ilmi Oromoo hin jira dafaati isallee as baasaa ega isa as baaftanii irraa bootanii maal isinit dhaamannaree jabaadhaa ummata keenya gammachiisa galatoomaayee daqiiqaan naa kennamte ubbaate. Okay. Hawaasa keenya ka alaa wanni isiniif nun jirtu jabaadhaa isinin jenna. Qaraa gurmooftanii qaraa hooggana maraa qabdan. Wanni amma qabaataa akkana jennu jirtu. Barataa qabna abboo. Ka jawaarii ol baratellee jira. As baasaa guyyaan inni as ba'u adha. Irratti dalagaa. Xiqqaa guddaa. Dubartoonni teennayyuu nama hoogganuu dandeetti abboo. Hin agarree maali nama hagam isinii hima. Toltuu tufaa. Seenaa jinjimoo tabiraallee ta dhokattee achuma teetteetumaan achumaan ulaalartu baay'ee kanniiniif dhiiraa miti dubartiin hoogganuu dandeetti haga namtichi hoogganu kana as baasaati gara akka jawaar nuun deebitti nuun deemaa isiniin jedha asumatti aansuudha warra alaatii kana yoo jedhu warra as keessaati dhaamaa xiqqoo as keessatti jechuu barbaadeetti nu miidiyaan kun nu affeeranii dhufne jarateen warra naaroobii jechuu barbaadeetti haa ta'u bakka itti hafuura baafannu dhabnee orga wixata irraati hagadhaa as jirra kanarratti warri nu affeeree jennaan as dhufne ammallee jiruu haga silaa bakka itti dhaqanii waraqata baafatan marallee dhandhee nu dhooggatan yoo ammoo rabbiin waan kana ufafoo kana banee ta'e haga rabbi nu dandeessisetti waan goonu gooneetiin akka isinillee hafuura baafattan isin goona yookaan silaa wanni goonu hin jirtu akkasitti dhiifama nu godhaa nurrallee hin laalinaa obboleeyyan tiyyaa xiqqaa guddaan keessan akkasitti nu jabaadhaatii waan kana taateef argitanii haga dandeenneen waan dandeenyu godhuuf tattaafataa turre nuun aanjine tana kunoo nu waamanii jennaan akkuma nama quuqaa buqqifataa jirra akkasii dhiifama nu godhaa isiniin jenna hawaasni keenya kan Naayiroobii illee akkasitti nu beekaa jechuu barbaadeet. Ani xiqqoo isii wanni an jedhe mammaaka tokko waan qara mammaakan amma ijatee naan argine namni dubartiin jajje manaa du'an sodaatuu jedhan. Nu dubartiin nu fixaa jira malee manatti namni niitii gosa biraa qabu. Abiyyi haadha manaattu bakka bultu isa dhoggee fi uummata Oromoo hidda buqqisu jira. Namni dubartiin manaa jajjee du'an sodaatu yaani nurraa haa dhaabatu duuti ilma Oromoo. Taasirratti waa'ee amma Naayiroobii ta'e inni jedhe tana namni beektanii waa hedduu jedhaa dhugaa lafti haalli keessa jirullee isin marti nu hin beektanii
dhiifamsanuu godhaati waan jirurra taala jiru waliin tattaaffii goona galatooma isiniin jedha. Ogeeyyota keenya biyya alaa jiranii fi akkasuma hawaasa keenya asirraa eegalee haga biyya alaa biyya adda addaa keessa jiraniif dhaamsa qabdan. Osoo rogoyyataaf dhaamsan dabarsin dabalata waa'ee lammaa dura abdataa turre amman tana yeroo ilmaan Oromoo daa'imman gadi qabanii hoogganni yeroo inni waraana kana hoogganutti ministeera ta'e gaafa durii abdanneeti qabsoo tanillee isatti amanneeti itti dagamne Oromoon qabsoo waan kalee itti qabsaa'e argateeti miti gaafiin Oromoo deebi'eeti miti warri kun kalee ergamaa ture dhiibbaa irra jirutu waan kana isaan dalaysiise san dhiifnee fi amma nuunaa deemanii jedheeta Oromoo itti kennate qabsaa'ee fi xabaasuu wallaalle isaanuu kenna jedhaniiti lammaalleen fuudhee abiyyi nu kenna abiyyi kaawwan inni deemuu fi agarre siidaa awwaalaa baasee nu ijaare gaafa san Oromoo ittiin dammayne siyaasaaf godha jedhee rafe ammallee namichi siyaasaa miti kaawwanni kalee qabatee bayetu tana warri hubannaa qabu ammoo mormaa ture kaleelleen lakki kalee warri kun rakkootu harkaa qaba nama biraattu isaan ergaa ture ammaaf ilmaan keenna agarre dhaqan hin jiru jedhaniiti ummanni Oromoo dhinnisaa ture sappoortaa turre numartu hadda gadi bahee qabsoo ilmaan Amaaraa jechuu hin dandeenyu Amaarri miskiinni biyya keenya keessa jiraatu kama akka keenyatti gabrummaa jala jiru hin jira rakkoon bakki jirtu ilmaan naftanyaa yoo jennu Oromoon illee naftanyaan ka agartee qawweensi ajjeesu naftanyaa Somaalee ta'e Amaara ta'e sabaaf sablammii keessa namni agartee sirnoota axeenutti deebisuuf deemu naftanyaa jenna walumatti qabneenu wanni naftanyaan saba Amaaraallee bakka bu'u hin jiru warroota warra sirna dabree leellisu Itoophiyaa takkitti ijaaruuf deemu ta'aadaa takkaa ta'afaan takkaa isaanii warri agartee sirna naftanyaatiin Oromoo irratti sabaaf sablammii biraa irratti deebisuuf deemu kan ammoo sabaaf sablammiin illee Oromoo illee hin fudhatu sirna federaalizimii lafa jiru ka waraqaa irra jiru lafatti gadi buusanii ummanni Oromoo nama ofiin filateen bulee sabaaf sablammiin nama ofii filateen bulee sirna federaalaa irratti yoo walii qoodamee aangoo jiraate nageenyi biyya sanitti bu'uu danda'a kanaa achitti Oromiyaa diinee Itoophiyaa takkitti sirna warra kalee saniin bulchina warra jedhu hin eebjatanii jenna ammoo kanamatti dabalee rogeeyyii alaatti honni dhaamnu namni agartee dhibbaan nama hoogganuu hin danda'u namni dhibba tarsiimoo kennuu hin danda'u duduuduubaan dalaguu danda'an ammoo akka hooggansaatitti nama tokkocha baasanii hooggana qeerroon biyya keessaa qabdii ammaan tanatti intarneetiin irraa hidhaa waraanaan biyya irra jiranii hooggana dhabee osoo hin taane akeeka akkaataa namni itti deemuu danda'u akkaataa namni itti wal waawwachiisuu danda'u nam tokko yookaan lama bahee uummata Oromootii akeeka qabsoon tun itti deemuu dandeettu akka kalee Jawaar qajeelchaa deeme sanitti qajeelchuu qabaa yaada jedhu uummanni Oromoo bal'aan ammoo biyya alaa jiru uummata keenya biyya keessatti miidhamaa jiru ka du'aa jiru waan qabuun bira dhaabatuu qaba qabsoo gara silaa barbaachisuun daanuu waan miidiyaa irratti illee dubbatuu hin dandeenye dhindhisoo qabaa jenna akkasii galatooma. Maashaallah keessummoota keenya hedduu galateeffannaa yaada bal'aa akkana mi'aawuu fi bareeduu nu kennitanii hawaasa keenya ijaaruu yaada danda'u inshaallah hedduu galatoomaa asitti argamtanii yaada kana kennuudhaafi yaada keessanirraa qabxiin ijoon nuti qabannee Abiyyi jaarraa 21ffaa keessa jiraachuu dhabuu isaa jaarraa 18ffaa yookaan 16ffaa 17ffaa keessa jiraachuu isaa ragaa ifa ta'aa ka inni ofirraa dubbisuu jiru kana kan nuti irraa dubbisuu jirru kana kanaadha ka biraa immoo sabaab sablammoonni biyya keenya keessa jiraatan yeroo ammaan tana Oromoon ol ka'e kanatti ol ka'anii Oromoo waliin dhaabbatanii Itoophiyaa isaaniif taatu ta hundaaf taatu ijaarachuudhaaf Oromoo waliin yoo ol ka'uu baatan Oromoon ollaa gaarii ta'uudhaaf
sabab lammii Itoophiyaa keessa jiru waliin ollaa gaarii ta'uudhaaf qophii ta'uu isaa yaadota cuunfamee as keessaa fudhatamedha. Akkasuma sirna aadaa ka ammaan tana Oromoo irratti leellifamee sabab lammii irratti leellifamaa jiru kana sabab lammiin Itoophiyaa keessa jiruu fi Oromoon hangafee nam tokkollee akka hin feenedha wanni nuti cuunfinee as keessaa fudhanne. Inshaallah wanni kun hawaasa bal'aa biraa akka ga'u sheerolii godhaa invite godhuudhaan sagantaa kanarratti inshaallah qabsoon teenya hanga xumura argattutti akkanumatti namoota adda addaa isiniif qabannee dhiyaannee isin affeerraa peejii laayik godhaa hordofaa waan asii darbe kan hawaasa bal'aa biraa akka ga'uuf sheer godhaa isiniin jenna. Kaarraaf qopheeffannee xumurannee jirra. Hedduu galatooma istiidiyoo keenya deddeebitanii yaada mi'aawaa kana hawaasa keessaniif gumaachuu qophii ta'a isiniin jenna yeroo biraatiif illee